Yooya malee yooya dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen am jalqaba. Haal dureewwan TPLF waraan dhaabuu fi harqeessan ka durarra maaliin adda sagantaa keessatti sanbeessifna. Paartiilee mormitoota jaarraa kan keessatti rakkoon waraanaan furamuu hin dandeettuu jedhan. Lolli gaggeeffamaadha jira. Haadha hiyyeessaa bo'aadha jirti. Biyya kam keessattuu waliin wal waraansi bu'aan isaa gaaga'ama lubbuu namaa kan qabeenyaa fi kan hawaasummaa. Kaarkii miidhameellee Atileet Solomoon Tuufaa biyya bakbuuf jecha itti fufuu him. Iznillee abbachuu dinnaan rifarii daanyoon yaabsisanii dooktaroon waamamanii lafee san bakkeetti deebisanii. Kanaaf oduu dabalataan waliin tura an Asli Galgalo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii dilbaata dabreerra eegalee cufamee ka ture daandiin konkolaataa Jibuutii fi Dirree Dhawaa wal qunnamsiisu kaleessa galgal jalqabee banamuu hooganaan itaanaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee Obbo Mohaammed Rooblee him humnootni naannoo Affaar magaal Gabra'iisee ajjecha namoota nagaarraa raawwachuu hordofee dargaggoonni karaa cufan. ትላንት ማታ ጀምሮ እስከ ዛሬ ጠዋት Kaleessa galgala eegalee hanga har'a ganamaatti daandiin banaa jira. Akkuma beektu magaalota garaa garaatti waan cufamee tureef irra deemanii bansiisaa turan. Ganama kana guutumaan guutuutti akka baname odeeffannoo qabna. Mootummaan naannichaa akkasumas jaarsoliin biyyaa waliin ta'uun uummata mariisisanii uummata amansiisuun daandicha bansiisaniiru. Daandiin baaburaan banamne. Adiida baaburaarra miidhamni waan ga'eef baaburri hin jalqabne. Kan amma baname daandii konkolaataa Jibuutii fi Dirree Dhawaa wal qunnamsiisudha. Amma muree fi saala jennee adda baasaa jirra. Dhiyootti gabaasa ni ibsina. Hanga ammaatti kan jiru namoota 300 ol ta'utu ajjeefame. Lakkoofsa sirrii fi odeeffannoo kaanis guyyoota dhufan ni ibsina jennee amanna. ሼር እናደርጋለን ብለን እናስባለን. Humnoonni TPLF kan mootummaa shororkeessumaan farajee fi kaamallee mootummaa federaalaa fi naannolee biroo waliin waraanir jiran dhukaas dhaabuu fi mootummaan ce'umsa hundaa'uu akka haldureet ka'an. Haldureewwan isaan dhiyeessan kun ka durarra maaliin adda Galaana Balaayee gabaas qaba. Ibsi karaa miseensa Koree jiraawwachiiftuu TPLF obbo Geetaachoo Raddaa guyyaarraa miidiyaa hawaasummaa gubbaa baheen TPLF dhukaasa dhaabuu waliigaltee irratti hundaa'e gochuuf haal duree amma dura kaahee ture wayyeessuu ibseera. Ibsichi mootummaan Tigraay haalota siyaasaa fi waraanaa biyyattii keessatti jijjiiramaa jiran nageenyaaf tasgabbii biyyaa irratti dhiibbaa qaban hubachuun haal duree amma dura kaahee irra deebiin fooyyeessuun feesiseeraa jedha. Humnoonni mootummaa federaalaa Tigraayitti mo'amaniiru ka jedhu ibsi kun waraana naannolee Amaaraa fi Affaaritti taasifamaa jiruunis irra aanneerraa jedha. Mootummaan Tigraay lola kanaaf furmaanni naga qabeessa ta'e akka argamuuf irra deebiin fedhii agarsiisaa ture jedha ibsichi. Itti dabaluunis nagaaf tasgabbii uummata Tigraay kabachiisuuf ofirraa qolachuuf qophiidha jedha. Haalduree wayyaahee ba'e ka jalqaba ji'a kanaatti baasan irraa kan guddoo walirraa fagaatu miti. Wanti haaraan itti dabalan dhukaasa dhaabuuf caaseffamni ce'umsaa humnoota siyaasaa hunda of keessatti hirmaachisee haa hundaa'u ka jedhudha. Ji'a tokko dura humnootni mootummaa federaalaa kophaatti dhukaasa dhaabuu labsuun naannicha gadhiisanii ba'anis humnootni TPLF garuu humna cimsachuun deebi'uu fi jechuun humna waraanaa kan hordofanii haleelaa akka jiran obbo Geetaachoo Raddaa tibbana ibsaniiru. Pirees Seekreetariin waajjira ministeera muummee Billaneessiyyuum guyyaa kaleessaa ibsa miidiyaaleef kennaniin gaaffii mootummaan ammallee mariif qophiidhaa jedhu yoo deebisan garee shororkeessaa ittiin jedhan TPLF labsii waraana dhaabuu mootummaa akka carraatti fayyadamee naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti haleellaa raawwachaa osoo jiru mariin rakkisaa ta'uu dubbataniiru. Haalduree wayyeessee kaa'e keessatti TPLF humnoonni Amaaraa fi Eertiraa haala amansiisaa ta'een naannoo Tigraay akka bahaniif haalli bakka waraana dura turetti akka deebi'u gaafateera. Haaldureewwan amma dura dhaabni siyaasaa paarlaamaan Itoophiyaa shororkeessaa ittiin jedhe TPLF lafa kaa'ee ture tajaajilli bu'uuraalee misoomaa kanneen akka ibsaa, baankii fi teleekoomii fi tajaajiloonni kaanis akka deebi'an ni gaafata. Dabalataanis deeggarsi namoomaa uummata Tigraay bira akka ga'u akkasumas dhalattootni Tigraay eenyummaa isaaniin hidhaman jedhe akka hiikaman gaafataa ture. Bajetni mootummaan naannoleef ramade akkuma naannolee kaanii kan naannoo Tigraayis akka gadhiifamu ibsi TPLF haaldureen itti wayyaa'an keessa jiru keessatti eerameera. TPLF haaldureen kunniin yoo hojiirra oolan qofadha kan hin mariif dhiyaadhu jedha. Mootummaan federaalaa
ibsa roobii kennee turee fi achiin duras irra deddeebiin baasaa tureen TPLF labsii dhukaasa dhaabuu mootummaan kophaatti labsee fudhachuu didee naannolee ollaa Tigraay keessatti waraana baneera. Hawaasni idil addunyaa ka waraanni akka dhaabatu gaafachaa turanis amma gocha TPLF kana ilaalchisee callisi isaanii gaaffii natti uumeera jedheera. Gama kaaniin mootummaan federaalaa humnootni TPLF gargaarsa namooma naannoo Tigraayiif karaa naannoo Affaar geeffamaa ture danquun gargaarsi akka hin qaqqabne godhaniiru jechuun himachaa ture. Sagantaan nyaataa addunyaa ka deeggarsa namooma naannoo Tigraayitti dhiyeessuutti jirus konkolaattotni 170 deeggarsa fe'anii turan naannoo Affaar keessatti danqamuu ibsee eenyuun akka danqaman garuu hin ibsine. Obbo Geetaachoon himannaa kana ilaalchisee deebii kennaniin konkolaattotni akka hin sochoone ka dhorke mootummaadha jedhan. Humnoonni isaanii waraanarra ka jiran daandii konkolaataarraa lafa fagaatee jirutti akka ta'ee fi deeggarsi akka uummata isaanii qaqqabu akka fedhan himan. Dhaggeeffattoonni oduu gaggabaaboo jalqabaanii mootummaa gamtoomaniitti hoogganaa dhimmoota namoomaa fi qindeessa deeggarsi yeroo balaa Martin Griffiths daawwannaa guyyoota 6 Itoophiyaa taasisan arreegal. Griffiths aangaa'ota olaanoo biyyattii fi bakka bu'oota dhaabbilee gargaarsaa wal arguun dabalatee naannoo Tigraay deemuun namoota nagaa sababa waraanaatiin miidhaman akka dubbisuu karoorfate. Iyyati Zeeman filannoon akka deebi'amuuf dhiyeeffatee boodiin filannoo deebi'a kennuu mani murtii ajaje. Zeeman filannoon biyyaalessaa baraan filatamee aanalee 28 keessatti akka deebi'amu iyyatee ture. Boodiin filannoo akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 30 deebi'a qabatee dhiyaatu murteesse. Baqattoonni Eertiraa magaalaa Finfinnee keessa jiraatan ajjecha baqattoota Eertiraa buufataalee baqattoota naannoo Tigraay keessa jiran irraa raawwate balaaleffachuun hiriirra ba'an. Baqattoonni Finfinnee keessa jiraatan kun waajjiriiwwan Finfinneetti argamu fuulduraatti hiriiruun nageenya baqattoota kaampii Hadi Haruushii fi Mayaayinii jiran akka eegamuu fi bakka nagaa qabuutti gaggeeffaman gaafate. Lolii kaaba Itoophiyaatti ji'oota 9 dhiyaatuuf deemaa jiru yeroo ammaa gara naannolee Amaaraa fi Afaaritti babal'atee jira. Naannoo Amaaraa iddoowwan Tigraay waliin waldaangeessanitti adwaraan sadiirraatti waraanni jajjabaan gaggeeffamaa jiraachuu mootummaa naannicha beeksise. Lol deemaa jiru kan irratti humnootni nageenyaa naannoo Oromiyaa dabalatee naannolee biyyattii biroo irraa hirmaachaa jiru. Gamkaaniin mootummaan federaalaa labsi dhukaasa dhaabuu gamtokee labsuun naannoo Tigraay gadhiisee ba'uun ibsee ture. Paartiilee mormitoota waraanni kuyyoo hammees malee furmaata homaatuu hin fide jechuun dubbachaa jiru. Durtaan Koongireesii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa akka waraanni rakkoo malee nagaan hin dhufne duraanuu himnee jedhe. Kun bal'aadhaa argamaa jira. Nuti turmaa qabne lolli haa dhaabbatu all inclusive dialogiin haa deemudha. Immoo naasa nagaa mootummaatu dide. Karaa keenya hiikoon biraan jiru. Maajik foormulaan biraa waan baay'een jiru. Kanaaf eegaachuu dhaama. Paartiin Adbilis Baas biyyoolessoo Gaaden ONLF gamisiitiin jaarraa kan keessatti marii nageenyatiin alaatti waraanan furmaanii dhufin jiru jette. Durtaan dhaabbatichaa obbo Abdirahman Muhammad Mahdi turtii BBC waliin taasisaniin lolii ammaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru karaa furmaataa kan hin akeekne jedha. ONLF waggoota 23f lolarra turte. Miidhaa waraanni qaqqabsiisu addatti beekna. Kanaaf meeshaa keenya lafa keenya. Waraana biroo Itoophiyaan yookiin immoo gaanfa Afrikaa keessatti deeggaruu hin dandeenyu. Akka paartilee mormitootaatti ejjennoo keenya ifa taasisnee ture. Yoo waliin jiraachuu barbaanne nagaan kaayyoo keenya ta'uu qaba. Ilaalchi keenya yoo wal dhibdeen gidduu qaama yookiin immoo garee kamiyyuutti uumame marii fi nagaan akka furamuuf ture. Ammallee kanuma. Itoophiyaan waggaa 100 ol waraana keessa turte. Namoonni dadhabaniiru. Amma nagaa fi mirga isaanii karaa seeraatiin akka falmatan fedhan. Nuti akka dhaaba keenyaatti kan jennu gareen hunduu aarii isaanii dhiisanii karaa nagaatiin mari'achuu qabu. Dabalataanis yaadni qajeelaan biyya kanaaf uumamuu qaba. Akka namni hunduu Itoophiyaa keessaa qooda qabu. Kun ta'uu baannaan garuu waraanni kun ittuma fufa. Kanaaf nuti ejjennoon keenya kanuma. Waraana hin deeggarru. Marii waliigaltee fi wal danda'uun biyyaalessaa akka jiraatu gaafanna. Kan waraana Itoophiyaa qofa osoo hin taane waraana gidduu naannolee fi kan gidduu hawaasaa akka dhaabatuuf gartuun kamuu kilaashii lafa kaa'ee mariitti dhufuu qaban akka wal dhageettiin uumamutti. Wanta sitti raawwatu gaanfa Afrikaa fi addunyaa irratti illee dhiibbaa guddaa uumuu danda'a waan ta'eef ejjennoon keenya kana. Abbaa'oon Gamisaatiin ejjennoon dhaabbatichaa duraas ammaas yoo ta'e marii biyyoolessaa fi mootummaa baraartuu hundeessuu ka jedhu qaba. Itti gaafatamaan sabquunnamtii dhaabbatichaa Lammii Gammachuu Abbaa'oon jalqabumarra kaasee mootummaa adda addaatiif waamichi godhee mootummaan baraartuu haa hundeeffamuu jechaa ture jedhu. Lolli gaggeeffamaadha jira. Haadha hiyyeessaa bo'aadha jirti. Biyya kam keessattuu waliin wal waraansi bu'aan isaa
gaaga'ama lubbuu namaa, kan qabeenyaa fi kan hawaasummaa dinagdee isaan kanaaf yoo ta'een addatti bu'aa akka hin qabne akka dhaaba keenyaatti himaadhaa turree himaas jirraa wal waraansichi geeffamaa jiru akka inni bu'aa hin qabnedha kan dubbannu jechuudha. Filannoo biyyoolessa Itoophiyaa baran gaggeeffame irratti hirmaachuun naannoo Amaaraatti teessoo muraasa kan argate paartiin sochii biyyoolessa Amaaraa Duulkiteet naannoon Amaaraa labsee onnee guutuun akka deeggaru ibse. Gaggeessitoonni dhaab kennaa miseensonnii fi deeggartoonni hundi waamicha naannoo Amaaraa godhan fudhachuun caasa mootummaa sadarkaa jiru waliin Duulkiteet kanaatti akseentan jechuun dhaame. Dargaggoon gospootii Waal Taayikondootiin Itoophiyaan yeroo jalqabaa fi dirree Olimpikii irratti bakka bu'ee dorgomtuu taasisee Solomoon Tuufaa biyyatti beekamtii dippiloomaa argamsiisuun biyyaatti deebi'e. Taphoota 3 taasisee tapha xumura irratti harki isaa caphee osoo dhiigu dorgommii addaan hin kutu jechuun cabbi dandamatee tapha xumura haal dorgommii miidhaa isaatii fi miirturee Galaana Balaayitiin. Tapha 3 go'ee tapha duraa tokko moo'ee baay'ee naxiriitii ol kaasa jechuudha. Tapha duraa Jaappaan wajjin ture asitti illee qophaa'een deeme ibsa mo'uu danda'e achiin booddee lammaffaarra tapha Tuniziyaa wajjin hin qabaa ture xiqqoon ulfaataa tureen illee xiqqoo jilbatu natti ka'ee kanaan dura ji'a tokkoon dura marfee 2 jilbarra waraanna'een deeme wal dorgommii kanaaf jecha jilba na dhukkubaa ture na fiizikaalii illee sirriitti akka inni hojjenne duddeerlee na dhukkubaa ture garuu tapha sanii xiqqoo natti ulfaatee akkuma ta'e ta'uu isa fite isa moo'ameellee tapha biraa biroonziyaaf tapha tokko tapha'ee lamaan yoon darbe biroonzinaan argaa ture shanaffaarra jira raashiyaan tapha sadaffaa wajjin kan tapha'e sun baay'ee eegaa ture wal dorgommii oloompikiyaa yeroo duraati anillee waggaa baay'eetti Wanni jee xiqqoo taphni sadaffaa shaggaa ture raawundiin tokkoffoo lammaffaarra garuu harka kiyyaa rukutameen ture. Dhiigdee akka ture miidhama si qunnamee akka ture waan agarsiisutu yaalamaa jirtu suurri wayii adeemaa ture. Miidhamtee turte jechuudha haalaan. Lafeen koo cabee ba'ee nafa kiyyaa baqaqsee ba'ee ture. Tapha isa kamirratti? Tapha Raashiyaa wajjin tapha sadaffaa. Maal keetti ture kan miidhame? Qubati aan harkaati. Raawundii lammaffaa irratti baay'ee dhiigni illee dhaabbatuu ture hin dandeenye aannan taphadha jedheen ture maaliif biyya bakka bu'ee hin deemne akka namaa yoo ta'e isee bahuutu narra jiraa ture baay'een ulfaataa garuu anillee asaltaanii koo wajjin ilaallee bakka daa'imman hin argine ture bakka hin fidnaa tapha kana sinnee baanaa mo'achuuf qofa odoo hin ta'in bakka tapha isaan fixuutu nurra jira jennee. Bakka dhiigni illee dhaabbachuu dinnaan bakka rifarii daanyonni dhaabsisanii dooktaroonni waamamanii lafee san bakkeetti deebisanii dhiigni illee dhaabbachuu didee taphachaa fixeen nan fixaan jedhee tapha san akkasitti fixuu danda'e. Harki miidhameellee hin baane. Harki kee amma wayyaa'eera qubni kee? Amma erga achiin booddee tapha erga fixee akkasuma bakka achitti doktoroonni illee baay'atanii ilaalanii wanna jedhanii viileejilee deemnee dooktaroonni bakka ho'amuutu irra jira jedhanii na ho'anii amma erga ho'ame shaggaa irra jira bakka kiniin illee naa kennanii amma nagaa qaba. Kanaaf amma nama yeroo jalqabaa fi olompika irratti gosa dorgommii World Taekwondootiin hirmaate ka jalqabaati dippiloomaa injifachuu dandeesseetta. Maqaa Itoophiyaa sadarkaa sanatti dhoofsisuu dandeesseetta miirri waliigalatti sitti dhaga'ame maal? Miirri natti dhaga'ame akka beekamutti olompikiin sadarkaa guddaa ispoortii isaa akka tapha tokko achirratti mo'uu jechuun bakka wanna guddaa beektaa qabxii dippiloomaa kana kan gale tokkoffaa tapha duraa san wanna mo'eef tapha lamaaf sadaffaa wannan taphadheef tapha san wannan fixeef kana galee. Anaaf wanna guddaa baay'ee gammadee jira. Biyyaaf illee yeroo duraa deemamee Itoophiyaan sadarkaa kanaan fixuu ishii wanna guddaa ijoolleen baay'ee biyyoonni guguddaan illee kana ani hin arganne hin jiru. Nuuf akka Itoophiyaatti yeroo duraa deemnee dippiloomaa fiduun baay'ee guddaa namni baay'een gammadee sooshaal miidiyaa irratti illee ilaalee namni baay'een na bira dhaabbatanii turanii na jajjabeessaa turanii nuuf guddaa baay'ee gammade. Dhaggeeffattoota sagantaan har'aa aganumaa nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaa dhan bulaa.